السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دعوتوتا في هردفتوتا يوتيوب حمزة الشيخ جابر. بكم جرتني السلام من خينيا إسن الرتي هاروب إسن جتا إن شاء الله تعالى. الرانتنا غافلين غافتم تخيسا غافي واهي نخا تكا واهي ركوب سكرة لما واهي تاتو يوخانو واهي باري لبو جلال نمباتو سدي غافي نفرفا mataa dur nama madaawee fi akkasumatti dhukkuba gartee asmaatik bronchist jedhaniin asmaatik bronchist jechuun dhukkuba dhiphina hidda sombaa yookaanu hafuura tuubboo sombaa jechuudha. Gaafii hanga kanaa gaafatame gaafii biraa ammoo qaama saalaa xiqqaa akkamitti guddifnaa gaafiin jedhamtus gaafatamte akkasumatti gaafii hanga kanaatu gaafatame. Obboleeyyan gaafiilee hanga kana tartiibaan deebi'ii isii erkachuudhaaf obsaan nu hordofuu qabdan. Dura dursoo wanni irraa eegallu waa'ee nikaati. Obboleessi keenya ka waa'ee nikaa gaafate kun akkam je'ee akka gaafate na wajjin dhageeffadhaa. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أكم جرت شيك فيا كتن أقوما ججباتا غافين كبا شيك غافين كو أني اندلا دوكوف نكاي دنتري نكان كو هدون كو انتا يجفل انتلا سناف أني أبان شيف أبان كو وليف أبولادا نلمون بيتو كجرا ما تيجي نرى فغاني بيا عربا كيس جرا نوال برجرا isi nikah hiduu nan danda'a jedhanii isin gaafadha garuu nikah hidhee dabarseera eegaan dabarsee ka'ee bakka wanti tokko itti dhagahame dhiyeenyasi akka hintaa kan jedhu maatii eeyyamsiiseera abbaasii garuu abbaansi naan hidhii jedhe bakka koo bu'ii hidhii naan jedhee natti himee ture dura isan eeyyamsiise akkam gaafiin kun bitaanatti ta'e jennaan isin gaafadhe lakkoofsa ishee kan waar naan gaafadha jedhee lakkoofsa isaanii baay'ee barbaadeen ture hin arganne garuu hanki argachuudhaaf wallaahi laadiin baay'ee sanatti toleera galatoomi hedduu jaallannaa jazaakallahu wa khayran agaa jazaakee rabbiin jannataan siifa kaffalu siin jenna galatoomi hedduu si jaallanna ammas cimee itti fufii. Okay, akkuma amma dhageessan kana obboleessa keenya rabbiin isaa jecha nu jaalattee nu caala si haa jaallatu. أحبك الله الذي أحببتنا فيه ربي نسايتش نجالتي سيها جالته بارك الله فيك إيجا انت لا تكنمني نخاقود ودنده أبا إسي yoo abbaan isii hin jiraanne obboleessa isii yoo obboleessi hin jiraanne adeeraa akkasumatti deemaa jechuudha. Yoo akkamma obboleessa keenya je'etti namni gartee anaaf hayyama kan abbaa isiitii je nikaan ati intala nikaa gootee san nikaa qulqulluudha. Maaliif jennaan waan abbaa isiirraa hayyama fudhatteef jecha nikaan isii nikaa haalaan qulqulluuti jechuu fadheeti. أما اللي قرتوا بليتين تنجتك واهي ركوب السكر الرقافة ربي سبحانه وتعالى إسيها فيسو ميوان إسين جتنا وجد قيف الداء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ سبب سكر قناتي في هدوتا كدر فردو تري أما سبب ما سكر قناتي في قامنك يلي قد من تيمين بس قامنك يكون لنا راد أمتيجة جودفون kadhaa badaa kadhummaa yookiin kadhinna badaa osoo hin ta'in diqqoo qaamni kiyyaa marraa kafiifana ta'e akka yeroo awwalaa sani furdoo miti sukkaara kanatu akkana gassi nyaata isatu nyaatee qaama keessi qadhisee naan jedha namni wantuma kanaafi bas hedduu takka nama dhagama wayitani kanaafuu wanta kanaafis akkamitti onna jedhanii sababa sukkaara kanaatii fi ilkeenti yallee irgaa fi irgoon addana baate namni maaf akkana na taate yoo jedhu sababa sukkaaraatii fi namni sukkaara qabu akkanuma namni sukkaara qabnu sukkaarri si yoo ol ka'e ilkeenti illee akkasumatti sababa saniif dhukkubdii na hoosisaa keessa akka nama raammoo qabu kana na deema ilkee fi irgoon tiyya karaa na jirti jechuudha.
waan biyyan baajirru wanta dawaa adda addaatiin akkasii jala deemeetii wanna jedha malee hedduu takka natti wanna jedha. Kanaaf sagaleen tunde ta duraalee xiqqoo gatti laaffinna qabdi na fakkaatee sagaleen isin bira dhagamtee na bira dhagamafti jedha. Sheek amma sinii gala wanti sukkaarri kana na qabu malee wanta yookaan na miidhee na ceebsu wanta yeroo tokko tokko basee yeroo ana aarumarraa na aarsa. An fakkeenya abbaa mana kiyyaatti wanta dhukkuba. Okay, akkuma amma dhageessan kana obboleettiin teenya dhukkuba sukkaraa ti qabdanaan ja'aniitiin rifadhee achi booda gartee sirraa deemuu danda'anaan ja'anii turanii. Dhukkubni sukkaraa obboleettii tiyyaa dhukkuba gartee paankiriyaas jechuun waan tiruu ilma namaa tana jala jira. Paankiriyaas kuni insooliin hoggaa fudhachuu dadhabee insooliin fudhachuu dadhabuun isaa san maqaan isaatu sukkara jedhamti. Achi booda dhukkubni kun eegas irratti argame ni cufata. Paankiriyaas kanaatu waan cufatu jira. Hulaa isaa hoggaa cufate dhukkuba sukkaraatis si qaba. Hulaa paankiriyaas kana banuudhaaf insha Allahu ta'ala qaceellotti irraa dubbadheetiin jira. Haala bareedaan haala gartee isin dawaa isaa fudhachuu dandeessaniin isiniitu hordoftanii hin arkini malee viidiyoo tana keessatti adda baaseetiin jira. Obboleettii tiyya viidiyoo tana qaceelloon laalii waan isin jettu jala deemii godhi taqriban amataa fi waa duraan viidiyoo tana gadhiisee na fakkaata. Viidiyoo tana qaceellotti ilaale irra deebi'uun hin feesu jechuu fadheeti. Okay. Ammallee obboleessi keenya tokko dawaa xaxoodhaa jedhe waan jedhe inni gaafate mee na wajjin dhageeffadha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمزة شيخ جابر أستاذ خينا كم نجاه في يوم قدامتي والله أستاذ خينا ميجا هيسم باي نردوه جرابيتا باي كوبينا متولتودا مي جتلي وان جانين تكا ترى أنا قبتي نباتي آخر ملي دكي دوا فردي بكا نرى خطي روسا ندي بيتي بجا هيسم ماس akkalal nama nyaati foita akaturitti sirraaqati coraan gungurraacho meekatti addaate mee dawaa isaa yoo beete sheekame naafi mee waan rabbi si gargaarra rabbi si gargaaru mee addaan isinii baasaati bittillee waan jaaniin takka bittillee akka anti beekutti bittillee da jaaniini akka itti beeytan hin beekne garuu isinilleen mee mala itti barbaadaa sheeka keenya. Okoy akkuma amma dhageessan kana dawaa baarillee yookaan xaxoo yoo beeyte nuuf himii jedhe. Dawaa baarillee obboleessa kiyya qaceellottiin si himaa dhageeffadhu. Deema kiiloo takka fiddee buzuural khil waan ja'aniinitu jira. Buzuural khil kana fuutee waan kana itti neeyxee waliin nyaataa jechuu takkaffaadha. Buzuural khil kana deema kiiloo keessatti neeyxee habbatu sawdaa buzuural khil kana fallaana lamatti neeyxee habbatu sawdaa fallaana afuritti neeyxee deema nus kiilootti jechuudha waliin nyaataa. Tan lammadaa kan qaama kee ati dibdee isin sirraa kutuu dandeessu yoonii fi nama harargee takkaafuu nama dirree dhawaa gaafatte muka san siif himan. Muka buskut faranjii ja'aniiniitu jira ka qoree qabu. Mukni kuni waan akka buskutaa tan gartee huruda dhala. Huruda jechuun biicaa yaloo waan yaloo takka dhala. Wanni yaloon san nyaachuu turre gaafa ijoollee waan san nuti warri dirree dhaadhaan beeytan buskut faranjii nyaachaa turre waan san harreenis numa nyaatti. Kamiyaa'uu fi haadhaa'uutu jira. Haadhaa'u san ka qoree qabu san ficaa isa waan san fuutee ficaa isaa irraa hoyxee bakka baarillee yookaanuu wanni si jirtu sanitti qaceelloo dibda sirraa kuta obboleessa kiyya baarakallahu fiika akkas goota. Kan lammadaa vaaziliinni fidda. Vaaziliin eega fidde takkaffaa vaaziliin fidda. Lammaffaa kurkuun fidda. Sadaffaa zayt alkhirwac fidda. Afraffaa cirqisuus waan je'aniin cirqisuus jechuu waan tana waan hanga kana eega fidde booda kurkum fallaana sadii taakka ji'i zayt alkhirwac fallaana lama
cirqassuus fallaana tokko vaasliin kana wajjii walitti laayixee bakka baarilleen si jirtu san dibda bi'idhnillah sirraa kuta inshaa allahu ta'ala rabbi si haa fayyisu obboleessa kiyya. Ammallee akkasumatti obboleessi keenya tokko Faransaay irraa gaafii nu gaafate. Gaafiin inni nu gaafate akkam jetti meena wajjin dhaggeeffadhaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Akkam jirtu Hamza Jabir fayyaadha akkam ustaazi nagaadhaan alhamdulillah. Gaafii wayin isin gaafachuu barbaade gaafii lama yookaan sadii isin gaafadha. Tokko maal sitti fakkaate yeroo biyyaa ba'u mataa kana gubbaa dhahamee ture muka jabaa yookaan muka furdaadhaan sibiilas ta'uu danda'a bara 2016 keessa yeroo jeequmsi ture san dhahamee ture. Achumaan biyya baqaa seenee Sudaanii fi Liibiyaan tureen Awurooppaa dhufe. Yeroo Sudaanii fi Liibiyaa kana wanti kun jechuun nyaannis waan hin jirreef hagas maras jiruun sitti toltu waan hin jirreef madaan kiyya kun gogeetuma ture. Yeroo Awurooppaa seenee haalli jiruutis tottoltee waan jiidhaa namni nyaachuu jalqabu qaama kiyyaas deeffachuu jalqabu madaan tun natti kaate. San booda brain scan Itaaliitti nan laalame nagaadhaan jedhanii gubbaan fayyaa rakkoon qabu jedhanii. San booda ila amma na fayyuu dide yeroo jaamoo torba dhaqeen jira mana yaala as biyya Faransaay jira jechuudha ollaate anuma fayyuu dide na nyaataa jechuudha gubbaan kuni naannoo bakka dhahamee san mana yaalaa ofirraa haadee rifeensa qulqulleessee dhaqeen na hodhallee hojiin homaa hodhaan barbaachisu ni fayya jedhanii garuu ila amma narraa fayyuu hin dandeenye. Mee jechuun gawaa rabbiin gawaa namaa godhuun beekanii barumsaan keetis yeroo nin hordofa akkasii yoo waan rabbii si beessa jiraatte akkanatti himtu mataa tanaa akka narraa ofirraa wal'aanu waan beekte hoo. Inni lammaffaa ammas matuma kiyya kana duuba kana waan akka finniisaa yookuu waan akka gartee kintaaroo xixiqqoo taatee ni eelti dhiiga fi ni eelti ne duuba kana qofarra na ba'a yoo dawaa rabbii isin beessise. Ammallee gaafin tiyya sadaffaan maal seete Ustaaz Hamza asthmatic bronchitis waan jedhamu wayii qabdanaan jedhee beektaa. Asthmatic bronchitiin kun akka waan gartee sombaa walitti hidhatu ujummoo wayiitu maybe beekuu dandeessa. Asthmatic bronchitis jedhanii morma kiyya kanaa olii fi morma kiyya kanaa gadi qaamni kiyya wal jechuun garaagarummaa qaba. Fuula kanaa ol amma yeroo bishaan afaa seenee yookaan lafa afaa dhaqe akka malee ni guba. Lafa yeroo aduun sirri baatee jechuudha akka malee ni guba. Na nyaatu fedha yaa biyya dhukkeen hin jirre biyya Awurooppaa jira malee osoo biyya jiraate fuula kana hoosisuu danda'a jechuudha. Biyyatti akkas na godhu ture. Asthmatic bronchitis jedhanii akkasii mee dhukkuba kanallee mee dawaa tarii hoo beektan yaa rabbiin isin garsiise nu himuu dandeessu. Galatooma. Assalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakaatu. Akkuma amma dhageessan kana gaafiin obboleessa keenya gaafatee mataa kanaatu gaafam biyya jiru na dhahamee akkasumattiin Suudaan keessa dabree biyya faranjii dhufee hoggaanii fi jiruun natti tolte booda madaan tun akka eegaltee madaa tana obboleessa kiyya dawaa mana haakimaarraa bitattuun si himaa istro wash ja'aniini dawaa tana bitattee yeroo hunda dawaa tanaan bakka san dallakta bakka san dhiixaa jechuu dawaa tanaan takkaahuu istro plast ja'aniin dawaa tana tamataa madaa saniif tana bitatta. Okay, gaafiin lammadaa tan inni gaafatee asthmatic bronchist waan ja'aniin inni jiraaje. Asthmatic bronchist jechuun
Hiddi hafuura sombaa dhiphachuu jechuudha. Hidda kana akkamitti adda baafnee bal'ifna jechuun kee hin oolamu. Akka itti karaa gabaabaan wanni kun sirraa kutuu danda'u. Wanni kun namni gari asmiis ni ja'anii akka karaan san banamuuf waan asmii sanis ni fayyadamanii walaakin ammoo asmii wajji wal dhabaa jechuu. Qurunfulii fi aannan oowwaa qurunful cinaa fallaanaatii fi aannan oowwaa kubbaayyaa keessatti neexee ganama subii waliin dhuydaa jechuu. Tan lammadaa ammoo deema kiiloo takka bitatte qaceellotti dhageeffadhu. Deema kiiloo takka hoggaa bitattee deema kana keessatti shunkurtaa asiira isii neexee deema kana nyaatte jechuu. Inshaallahu ta'aalaa tuubboon teeta cufamtee tangartee dhiphattee akka guututti sii banamtu abdiin sirraa qabaa jechuu. Ammallee qomatee tana zayita simsimiin shukkumta. Zayita simsim hunoo zayita kanaan shukkumte jechuu fadheete obboleessa kiyya gaafiin teessii deebite na fakkaate. Okay, amma gaa bakka ajaa'ibaa dhufnee jirraa obboleessi keenya tokko aronnoo ani jabuutirraa hin fakkaata. Gaafii wallee gaafatee ani gaafii isaa hin agarree khani yoon harkes gaafii nama hedduu taniin fuudhu jira. Naziiba isaa taatee gaafii tana keessa inni hin buune. Gaafiin inni nu gaafate qaama saalaa xiqqaate akkamitti guddisanii jee. Boodarratti wanta akka tana qofalchiiseetu jira. Mee waan inni jeena hojii dhageeffadhu. Ayyaa sheetichina gaafii gaafatan namaan deebisu maali? Wallahi namni gari faniidha. Maal jee sheetichana gaafii maarree jee. Obboleessa kiyya jaalatamaa fi bareedaa biyya jabuutirraa gaafii tana na gaafate. Abshir siif hin deebisa. Gaafii teetis akka ati dawaa bareedaatti harkattu niin beeka deebiite. Wanta kaan isin ibsuuf obboleeyyan sheekaa fi ustaazaa fi maarree warri jettan kuni ani maqaan haadhaa fi abbaan kiyya naaf baasan Hamzaa Sheekh Jaabiri. Maqaa kana immoo hedduun jaaladha. Hamzaa Sheekh Jaabir kana sheeka jechuun nama umrii 40 ol kute kara dullumaa kara umrii 60 achi dabreen sheeka jedhaniin. Sheeka jechuun old man jechuudha. Walumaa galatti namicha dullacha jechuudha. Walaakin akka nama keenyaatti maal jedhaniiti gaafii obboleessa keenyaa hin irraanfanne niin deebisaa beeka jidduun naasoo tokko isinii darbuu fadhe. Garuu nama keenya biratti sheeka jechuun kabajaadhatti fudhatan. Okay haa taatu waa hunda akka namni irra walii galetti yoo namni dilli tokko wanni kun kitaaba jee walii galee wanni kun fakkeenyaaf qalama yoo namni dilli tokko wanni kun kitaaba jee walii galee waan kana kitaaba irratti walii galanii jechuu kitaaba jedhaniiti irra walii galan. Akkasumatti sheeka jechuus kabajaa nama imaamata uffate nama mudawwara uffateen sheeka jedhaniini. Ani ndulloomne ol damaanii miti alhamdulillah dardara rabbi subhaanahu wa ta'ala dardara gartee amantii isaatiif lafa una haa taayisu. Karaa biraatiin ustaaz jechi jedhamu kun qanaata kiyya jala deemtee olaalte yookaan chaayinaala kiyya jala deemtee olaalte ani ustaaza ifiin jechuun hin qaanfadha. Maaliif qaanfattaa yoo kanaan jettu taate ustaaza jechuun profeesara jechuudha. Ma'anaa isii deemaa laala ustaaza jechuun profeesara jechuudha. Ani profeesar hin taane. Fakkeenyaaf profeesar Isqeel Gabbisaan profeesarummaa baratee arkate. Yuunivarsiitii Ameerikaa keessatti barsiisan. Tanaaf namni profeesara isaan ja'a barnootaan irra ga'e profeesarummaa. Lallaaftuma kanatti gurbaa akkana taa'u kana profeesarummaa amata 20 laffa'in akkanuma profeesara jettanii yoo naa kennitan. Fakkeenyaaf kabajaadha jennee amma yoo pirezidaant Hamzaa waliin jenne kam pirezidaant piraayim ministar Hamzaa kabajaadha jennee waan taatee miti. Hamzaa Sheekh Jaabir. Ustaazaa sii miti, sheekaa sii miti. Barataa diin tokko kawaan baratee ummata isaa barsiisuu jechuu fadheeti. Mee takkaa Sheekh Bilaal ibn Rabaa jechuu dhageessee. Sheekh Bilaal ibn Rabaa. Sheekh Aliyyi ibn Abi Xaalib faa. Sheekh Hamzaa ibn Abdul Muxxalib faa. Sahaabonni takkaa sheeka jaaniif yaamanii. Keenya kun har'ammoo yoo ati takkaa ustaaz hin jenneen yoo ati sheeka hin jenneen
akka waan sitti aaruu takka beeyta alaa kulli haalati waan namni irra walii gale takka suutan nama ibsaa deemanii maqaa kana maqaa gartee Hamzaa Shee Jaabir joo kana guyyaa boruu rabbiin Hamzaa Jaabir Abdurrahmaan jeenna yaam dirree qiyaamatti inshaallah Hamzaa Jaabir Abdurrahmaan jeenna yaama malee Ustaaz Hamzaa yookaan Sheekh Hamzaa balaa qalaan tun dirree qiyaamatti hin dalaydu Hamzaa Jaabir Abdurrahmaan jeer maqaa rabbiin na yaamu kanaan osoo na yaamtaniin fadhachuu fadheeti. Okay. Obboleessa keenya kanaatu gaa waan tana nu yaadachiisee sheetichana gaafii teenya akkamitti kaa'in deebiftu hojii kana. Okay. Obboleessa kiyya qaama saalaa xiqqaate akkamittiin guddisaa jee. Obboleessa kiyya wanni ati gootu kireema baankuuloo ja'aniin kireema kana kireema baankuuloo ja'aniin kana nis meeshaa saalaa qaama saalaa kee kana siif dheereysa ni furdisa akka gartee bishaanis qacello sirraan buune godha kireemni kun kireema hedduu qoratamee irra gahamee torbaan lama qofa keessatti waan kana sii godhu kireema kana akka bitattuun si ajajaa jechuu barbaadeeti waa'ee kanaa gartee amma durallee irraa dubbadheetitiin namootan garii irra naqeeqanii hattaa haga gartee boo feesbuukni kun hundi maqaa kiyya tahu baarakallaahu fiikum gaafa sangaa diliillee narraa dhiqattanii. Okay, obboleettii teenya tagartee ummaatiyya operaasiyoona karaa mormaa kana godhanii xannacha keessaa guuranii jette. Xannachi sayyoo waan kana tahe inshaallahu ta'ala wanni ati gootu taniin gartee gaafii isii naaf hin galle as jalan naa barreessaa isiniin jedhe barruu san jalatti hoggaan harkee namootan garigariitii isaa galatoomanii waasaappiidhaan dhukkubuma sanuu footoo kaasanii naa erganii akkasitti dhukkubni sayyoo kan kana ta'u ta'e saabuun alkibriitiin dhiqatti talammadaa zayt alkhirwac kana ammallee gartee وداع المطحون لما فاخنا خلى التفاح جرهن جخنا أكم جوتي نديت إندبه زيت الخروعي نشكومتي وداء المحطون نسكسمتي نشكومتي خلى التفاح خنانيس قام إسيسا نرى شكومتي جتشو أكستي إن شاء الله تعالى ركني أبليتين تنهي متسن خرم خنان قوتتو إراغاله جتشو برباديتي أبليين asuma wani si yaadachiisu chaayinaala sheekha keenya caalima keenya sheekh Dr. Ahmad Tawhida doktorummaas ni qaba sheekhaasi chaayinaala isaa kana please subscribe godha kalee subscribe godha jeetiin ture nama waa xiqqoo qofaan arke arrallee itti deebi'aa subscribe kana itti roobsaa baarakallahu fiikum أحبكم في الله هاجا قبي براتي ولد ابنتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.